Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu baga jiraattan. Nagaan keenya bakka isin jirtan hundatti naannaa isin haa ga'u isin jecha. Har'a piraankii xiqqoo takka qabadhee isin dhufee jira. Piraankiin kunis eenyurra hojjettan caaltuun hojjechuu deema jechuudha. Caaltuun amma mana jirtu bakka dalagaa jirti jechuudha. Saatii isin dhuftu duubaan dhiyaatee jira. Kanaafuu piraankii bombii dhoostu yeroo hojjechuudhaaf dhufee jira. Yaadni piraankichaas maali jechuun keessan oolu. Yaadni piraankichaallee caaltuun kana dura guyyaa dhiyoo tana jechuudha. Dalagaa ishiitii maallaqa doolaara 100 namitti naa kennitee naan jettee turte. Haadhitii argaa naan jettee turte jechuudha. Anammoo haadhitii akira shaarii ergitaa amma itti fayyadamnaa jennaani na didde nuusanuus addan qoode jennaani sanillee hin barbaadu naan jettee jechuudha. Haadhaallee ergine jechuudha birri isaan. Erga nan ergitee haadha ergi jennaani haadhaallee hin ergatu jettu amma geettee jechuudha hin ergine. Caaltuun amma birri isaan bakka isin keetti argee jira jechuudha. Dura qulfii iddoo ani arguun keettu qulfii qabattee deemti. Amma ammoo qulfii akkaataa isaa dagattee deemti jechuudha. Bakka isin birrii dura keettu hin beeka. Garuu birrii achi fudhatte san bakka isin keetti hin beeku. San dhugaa dubbachuudhaaf birrii doolaara 100 san iddoo isin keetti hin beeku. Hin agarre iddoo isin birrii kaattu immoo hin beeka. Bakka birrii kaattu kana qulfii dagattee biraa deemtee jechuudha. Nama qulfii kana fuudhee waa wayiitu jira. Waan isin keessa kaattu tokko qaawwa xiqqoo qaba isin agarsiisa booda. Qaawwa xiqqoo shuyii qaba san waan akka mukaati. Waan tokko achiin keessa buuftii na fakkaate birriidha. Ta'ee waan isin keessa keettu hin beekon garuu wanni sun mukarraa hojjetama. Waan san qulfii mana dagattee biraa deemtee jechuudha. Qulfii ila kunooti. Qulfiin doolaa basii kan isin meeshaa keessa kaattu kunooti jechuudha. Anamma immoo akkam godhu eeda. Waan isin maallaa keessa kaattu sun ta'ee warqii waa wayii keessa kaattu waa isin keessa keettu hin beeku. Nadhu isiitii natti hin mul'iftu akkamta isaa ta'ee arga malee hillaalallee waan jiru tola hin jettu. Anamma waan gochuu barbaadu muka san jechuudha doolaaba keessaa baasee hin caccabsa. Maaliif waa achi keessa jiru laaluuf waa isin dhufteef waan baay'ee na aarsiise jechuudha. Hillaala yeroo isin dhuftu muka san caccabsee waa isin keessaa qabdu san ala baasee ni ilaala jechuudha. Muni sun ni bitama. Yoo isin dhufte immoo dhuftee waan san agartee akkamii waan akkana dalaydee jettee na aarti. Deemee dirqama muka san ni bitee fi bakka deebisaaf jechuudha. Erga cabsee ilaalee ka'ellee booda lafaan kaasu akkuma inni jirutti waan keessa jiru waliin lafumatti dhiisa. Kaameraa kee dhoksee yeroo isii seentu waa isin jettu walumaan ilaalla jechuudha. Maa cabsite jetti moo aarti moo hin bootti moo aadii jetti moo waa isin jettu hanga xumura sagantaa keenya hordofaan affeera keenya jechuudha. Piraankii har'aa kun piraankii ajaa'ibaati. Piraankii bombii dhoose jechuudha. Waan keessa jiru ammoo walumaan ilaalla hanga xumura sagantaa keenya hordofaan affeera keenya warroonni mana keenyaaf maatiin taanis maatii akka nuuf taatan gamanumaan kabajaan isin gaafanne jechuudha. Yeroo awwaan san cabsu isinis na wajjin daawwatanii waan keessa jiru illee walumaan daawwanne jechuudha. Caaltuun irra aaruun ooltu akka ilaalutti balaa buusuun ooltu. Kabajamtoota kee kun akkuma agartan kun wanni sun kana jechuudha. Kun isa kana. Akkuma agartan kun qaawwa qaba. Qaawwa ni qaba. Isin mul'atan fakkaate. Kun qaawwa ni qaba. Qaawwa tana waa keessa guurti. Maal keessa guurti hojii natti himtu. An akka shakkii birriin doolaara 100 ta'een gaddaasuma as keessa jirti shakkaa jechuudha. Aadii yoo isin dhuftee yoo isin aartiin bitaaf kabiraan bitaafi wama as keessa jiru laaluun muddeen dhugaa rabbe. Waan as keessa jiru walumaan laalla hanga xumura sagantaa keenya nu hordofa. Bismillah. Yaa Rabbi caaltuun aarsi. Yaa Rabbi caaltuun aarsi jedhatu waa'ee naa godha. Maal ta'aa keessa jiru? Yookaan warqeen keessa jiraachuu danda'a, yookaan doolaara keessa jiraachuu danda'a, yookaan immoo qullaa ta'uu danda'a. Hin beekamu jechuudha walumaa galatti hin beekamu. Birrii yoo keessa jiraate uummati qorraa fudhaa. Isiillee miidhuuni. Sanuu yoo isin aartiin deebisaaf. Mee tilmaama keessanii maaltu keessa jiraatanii yaaddan isinii? Waan keessa jiru karaa koomenttiitiin nu barreessaa, nu beeksisaa. Kana keessa jira yookaan warqii keessa jira yookaan riyaala keessa jira yookaan doolaara keessa jira yookaan immoo qullaadha. Jiraati karaa koomenttiitiin nu barreessaa. Bismillah. Bismillah yaa Rabbi. Akkina sodaatee kan dhugaa. Bismillah. Bismillah. Wanni caboonitu
waa takka keessa hin jiranii kasaaraa guddaa keessa nama deema karaa komentii nu beeksisaa. Bismillah. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دولار عجائب هرقد والله كثيرة شوف والله إذا سينا رسيدي أسكيس قراوت بري حرام والله إذا سين مالك أنا رسيدي أسكيس قراوت شوف هنا قرتني وهاني أسقرت إذا سينا رسيدي أسكيس قراوت وقارب أنا ما أدري أسكيس بيرد كذي ولا لا لا بيرد كذي بيرد كذي ولا لا كانون ده جاي أسكيس بودي بيجي yo ana mo biri na kin jire karat na kin to ina gartani na kin to chura biri kan hunda ke jira tanam ke biri kun di subhanallah amma ega ko din waja jabsa ega wonni ko wana jirre dufte to ma gartu mala kada hangat murasa kan takinya nol tu mana fera kenya garu wan beo dan kaisa beri takiti le berat mari fintau haram uste yo akon agarte usin agarte kademu abadan intau na video nanjete ammo devi rage bitevi abaka devatto mali fi hajil tuf akamitti an jaarsisite akamitti mala kan wan kana ni argabi wa yo isin yoromanji sufa dosite fa bante yero isin kesa gitu arga malu kesa gitu ya itaasin kan oli qabarte osoo akkamiin na himiyo natti himsu ilaalawun natti hin garsiiftu kanaaf kanan na aasee jechuudha maaliif akkami jaartiin tiya akkami waan dhusiti shakkeet akkasii banee jira ada maallaqa kanaafuu jalaan balleessuu jalaan tokko ufteetuma haalaaltuu yeroo biraat akka ittiin deebine barumsa ta'aafi yoo isin aarte dhaqee bitaa fi yookaan immoo maallaqasii hedduu barbaadde akaattu hanga dhumasa kan tagantaa kan hordofan kana fira keenya maallaqaan asiin kaasu amma kaamera kan dho'isaa isaa isin waan dhiyaatee jiruuf kamera dositi yeroo isin dhuftu waan isin jettu kan waliin daawwan ta'an dhumasa kan tagan hordofan kana fira keenya baay'ee isin jaalladha akka piraan kan akka jaalatan abdii raqaamna woroon jaalatan yaada keessan karaa koomentiitti nu barreessaa galatuma kabajamtoota keenya akkuma agartan kana jechuudha kunis akkana jira caaltuun amma isaan isin dhuftu ga'ee jira jechuudha kan taate kan jedhu ammoo hordofaan fira keenya caaltuun amma dhuftee akkasitti qoran ofirraa ciisaa waan isin naan jettu walumaan hordofna jechuudha caaltuun irra balaa buusuun ooltu piraankii akka irraa kana takkaan taane maal maali kun ajji maali eenyutu akkana godhe kan eenyutu akkana godhe eenyutu ammoo asii miti yeroo ala ture dhufu kanoo argin beeku akkam akkatti argite eenyutu akkana godhe eenyutu akkana godhe eenyutu akkana godhe maa qulfiin kee ana qabatee deema qulfii manatti dhiisee deemani bakka itti ibsee dhugaa maalitti nagarre qulfii manatti dhiisee deeme eenyutu akkana godhe situ akkana godhe anu ati akkana gootee manaa baate yeroo dhufu akkanatti argin beeku qoman qabu
Ajjeesee akkamsi godha ati na gubdeen dalagaratti yeroo gubadhee dhufat illee mana akkatti na gubda. Mana sii gadhiisee deemu moo akkamsi godha? Maal balleessime? Maaf akkasa goota waan hin kee wadhe maa tuquta? Yeroo akkanuu godhu agartee maal? Si malee namni biraa mana jiraa? Qulfii kee eessa kaa'attee deemtee jedhee qulfii eessa gattee deemtee? Ani qulfii manatti dagadhee deeme. Mana dagadhee deemee? Manatti dhiisee deeme qulfii koo. Mana kamitti? Kunoo qulfii asitti dhiisee deeme. Bakka dhiisee deemtu maal beekaa? Garam. Maal akkana godheen siin jee? Maa akkana goota? Waan hin kee wadhe maa tuquta? Maal godhanii maa wanni godhe amma cawwaa maan godhe amma yeroo alaa dhufu akkanuma arge. Kuban qaba. Akkanumatti argite? Eenyutu akkana godhe? Amma ulee si kennu akkana tumtu. Santi jaabee mire. Eenyutu akkana godheen siin jee? Maa tuqxa waan hin kee wadhe? Maal adda darbataree qulfii? Sitti hin darbanne eenyutu akkana godheen siin jechuudha? Qulfii leeshin adda darbataa siin jedhu. Eenyutu akkana godheen siin jechuudha? Of gaafadhu gaa qulfii gaana sii godhatee deema. Qulfii koo manatti dhiisee deeme. Qulfii kee mana moo si malee namni qabu hin jiru. Ati keef qulfii jechuun lubbuu namaa akka ta'e ni beektaa qulfii leesh mana gattee. Haala kanatti illee ulaarratti illee akkasuma ulaara dhiiftee biraa deemte jechuudha. Yoo abbaan fedhe osoo amma anuu ana osoo abbaan fedhe seenee waan ati manaa qabdu waan numaan guuratee deeme. Ati qulfii akkami qulfii saalaa kana keettee biraa deemtaati. An saalaa kana saalaa kaa hin deemne. Asumatti dagadhee biraa kute. Yeessa dagatti biraa kute. Manuma kana kaa'ee biraa kutan dagadhee. An qulfii yeroo ala turee alaa dhufu qulfii ala kana jira saalaa kana. Osoo an dhufuu baadhee namni biraa abbammaa argu seenee waan ati manaa qabnu meeshaa kana manaa guurate. Ati akkamitti qulfii ala dhiiftee biraa deemta? Atummaan tunuu maal yaaddeeti? Manumatti dhiisee deeme. Manumatti dhiisee deeme. Maalta kana godhee siin jedha dubbiin geeddariiniiti. Hin geeddariini? Anatu godhe. Maaf goota? Maaf goota? Keef qulfii argitee deemtaati. Qulfii mana akkamitti qulfii mana jechuun lubbuudha. Kalaas lubbuu teetu darab musee galcha malee bakka akka tiiraatuuf hin beektu jechuudha. Keef qulfii mana lafa darbite biraa deemtaati. Maal jechuudha? Dagadhee deeme. Keef dagatta? Dagadhee ani nama waan ta'eef dagadhee deeme. Dagattee deemtee miree? Aanillee dagadhee kana godhe. Maaf akkana gootan siin jedha. Akka ta'u bartuu yeroo biraa akka hin deebine. Ani obbaree jiran nan dagadhe malee. Maaf akkas goota? Akka ati of bartuuf hin jedhu. Waan nan kee wadhe maa tuqxa? Maa tuqxa waan amma barbaata kan goone. An amma barumsa si haa ta'uuf kun amma barumsa si haa ta'uuf yeroo biraa waan akkanatti ati akka hin deebineef akkana godhe. Yoo barbaadde immoo muka yoo barbaadde deemee si bitaa. Yeroo biraa qulfii si ala keetu si arginaan si galaame. An amma yookaan waan as keessa jiru akka barbaade godhee qulfii ala si kaa'ee bahuun hin dadhabne. Garuu yeroo biraa si barumsaa ta'uuf. Anti waan akkana gootee hojii. Birriin dheengadda si dhoowwadheef isaa? Birriin dheengadda si dhoowwadheef kanaaf caccabsita. Laasaniif illee cabsine. Akkamiin si godhamee si hojii? Maan na godhe siin jedhe waan akkana godhe waan godhe. Ati manaan na gubde. Bakka hojiitti gubadheen dhufa. Mana si gadhiise deemu? Waa'ee manaa haasa'e ana. Akkamiin si godhame manuma si dhiise deemuuf nama? Mana si dhiise deemuufi? Wanni mana dhiiftummaa? Yoo manatti galas na gubde hojiinis na gubam akkamiin godhame? Achuma taa'ee gubachuu wayyuu? Rabbiin hin gubini wanni gubattuu illee hin jiru. Atamma waa hundaaf waan akkana kana yeroo biraatti hin deebiin. Yeroo biraa qulfii mee billa arish ati akkamii qulfii jechuun lubbuu namaati. Akkamiin lubbuu namaa lafa keetee deemta? Birrii dheengaddaa barbaaduu akkamii fidi birriin hafe birriin amma namiti kan hin kaa'e. Amma namiti? Birrii fudhattee jirta. Fidi gadi baas bakka keessa. Waa takka illee fudhanne. Fudhattee jirtaa fidi. Yaa fi fudhannee fi fudhatee fideema. Kana qofaa miti birriin nan keewwadhe fidi. Waan namni keewwate akkamitti xuqxate? Waa takka turne sin jedheera. Fidi bakka keessa. Anuma takka raafuu birrii. Jechuun amma yoo ofii geejjibedhaan fedha geejjibni naa kenniti. Hin fudhadha garuu birrii ati geejjirraa ammisaan illee tun oolla. Birrii nan keewwadhe amma namni fidi bakka keessa. Irraan tullee sin jedheera. Walaa irraan tun shilingii takka illee irraan balleessan walla. Wanna yoo taate immoo karaa deemee si bitaate.
Mal. Mal. Mas vou tirar. Itu dah sinjera ha. Wala takit ile aku wala. Mal. Mari boja. Kalau simpul pirang kita wala pirang kita mo ni. Wala pirang kita mo wala. Kalau simpul ka mas. Kalau simpul ni pirang kita unis boja man. Dem pirang kena keziman. Wala pirang kita. Kalau simpul man unis. Kalas. ليش بوت؟ ليش بوت ليش؟ ها؟ جالدو الرابع ليش رابرين؟ رافض التير ها؟ فيدي رافض التير بريمو ولا رافض عنده ولا ما بوت تمام ها؟ ليش بوتا؟ ما من جلافو توان كيود ها؟ ما من جلافو توان كيود سيجرا عم بلش سينجني ما رافض التير ولا فلان ولا أما أنا بتشامل كي ها؟ أما أنا بتشامل كي ما أوصل فلان ولا سينجرا عليه فلان ما صدقه وأنا كيود وأنا مسترا كيود كم تتنا جلافو تك كم تتنا جلاج أبسط أتمارين نرسيت kana dura yeroba ila kana dura yeroba ye wan wonni ko mali mal to gesi rawsu ogus nji singal chuna na janture guyara kam ne no takama enika ma yo akas ba ko tfaya demu tawle ga akomsani lewde akamitti ana jar sanke mistera ko ba ke qabdu mal mistera ko ba abachu komiti guyano rakane waynu fayade en male wana rafta chike sabu fad كان أفهم من دائما تنابت خلاص دائما سيبي خلاص أبشر نار تري هنا أقولك إيه ستاريج ما قبضت وانك بلس أنك تركي يامي ما لم بلس وانا تبلسيت كل في بكار يدربو كم برمسياتا أمالي أروان كان كبلسو في ميتي يروبرا أتي برمسيتا يا كل في كرات دربا على دربان ديمني أنا ما كان ديمي سيبي ده مرة كم برمس سيادة أمبارح أمبراتي ميتي وسو أنا تاو باتين نبرا ما نبني ما أمبر بايدا لقي ديمي نحن كل في كبارنا سي بود أتيلي أنا ما نجت كناف كم برمس سيادة وأنا كذا لقي ملي أم بري كله هاتو في ميتي كنافو ديفا قدنا ودي ديفا ما سينقول أما ديم تكرنا بتروح ديم تكرنا بتروح في يروسنا سيقول لا ديمي سيبي تروح خلاص